بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا داوتوتا كينيا دران درسي الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله قالني ربي لاف سبحانه وتعالى هاقه ربي سبحانه وتعالى إسا قمتشو تنانو قمتشي سيف قالتني رمهن قمني ربي لافاقو بقا قمدن بقا ولين قمني الحمد لله ثم الحمد لله قمدا بكا جرتنيتي ربي لاف سجود شكري ربي لاف سبحانه وتعالى ربي إممان كيسن خراتي السن إسنف أواتف قالت ربي قد قلتا إسانوان نرى دوأنيف إسانوان نرى وريق منيف إسانوان نرى أجيف من هندا في اللي ربي خرطنا ماتي إرى أبليان كن أجيف من هذا في أبوتا أجيف من أبليان أجيف من هندا في اللي هدرا ربي كخرطن دامس أبلوما إسني داما akkasuma hidhamtoota keenya kan guutuu biyya keessatti hidhamanii jiran isaanin faana isaan booda akka rabbiin waasullee akka kadhattan isaan hidharraa bahuun qabsoon teenya galmaan geesse jechuudha miti kaayyoo isaan hidhamaniif qabsoon teenya tan hidhamteeleen akka hiikamtu Oromoo fi Oromiyaalleen hidharraa akka nuuf baatu rabbii keessan nu kadhadha jabaadhaa qabsoon gaafiin ummata Oromoo deebi'uudha kaayyoo ummanni keenya wareegameef kaayyoo ummanni keenya hidhameef gaafiineen suni kaayyoon suni galmaan gahuudha alhamdulillah xiqqoo argatan rabbitti galatoonfatan guddoodhaaf immoo rabbitti kadhatanii ammallee itti carraaqan finally hayyoonni keenya hidharraa bahanii jiran baga gammaddan baga gammanne keessi kiyya booyi naan ja'a laakiin immoo rabbiidhaaf subhaanahu wa ta'ala galata galchee booyinsa isin duratti booyuun bu'anaaf hin qabu so keessi kiyya immoo gammachuu fi booyichaan walitti makamee jira guyyaan kuni guyyaa osoo lubbuudhaan jirru arguudhaaf hedduu hawwaa turre battalumaan warroottan hayyoota keenya wal qabatee hidhamtoota keenya wal qabatee duula addaa nurratti oofaa tures kan nu farsaa tures kan nu arrabsaa tures hunda keessaniifuu dhiifama guddaa isinii godha akka nama tokkotti warroottan yoo daangaa walitti dabarree jiraates hidhamtoota keenya wal qabatee maqaa rabbiitiin dhiifama guddaa isinii godha isinilleen dhiifama guddaa akkanaa gootan maqaa rabbiitiin isin gaafadha warroottan dhakaanu darbees dhakaanurraa darbees nutti mufatees nutti aarees nuuf gammadees nu arrabsees nu faarsees nu gorfatees nu jajjabeeysees nu dallansiisees hundi keessan xiqqaa fi guddaan hundi keessanuu anaaf ija bitaatiif ija mirgaati duwwa hundi keessan namni hundinuu akka tokkotti yaadu namu akkuma beekutti yaada namu akkuma biftisa adda addaatti yaadni isaatti sol dhaba kana booda immoo ummanni rakkoon ummata keenyaa isaa yaachiisistu kaayyoon ummata keenyaa hoggayyuu akka nama tokkotti ummata tokko taanee nagayaan jiraatudha saniifuu nagee keenya irratti bilisummaa teenya irratti waloodhaan ol aantummaa saba tokkoo osoo hin taane ol aantummaa barbaada osoo hin taane haqaan iftaanee waltaanee waloodhaan mirga nurraa sarbamee fi haqa nurraa fudhatame hundaahuu mirga keenya kan miidhame hunda waliin akka falmannee kaayyoo ummanni keenya kufeef kaayyoo ummanni keenya du'eef kaayyoo ummanni keenya hidhameef galmaan akka geenyuun dhaamsa kiyya kobbalummaati taanta haftee immoo dhiifama guddaa isinin jecha
isinilleen dhiifama akka nu gaafatan isin gaafachaa dhiifamallee warra nutti mofatees warra nu arrabsees warra nu hamatees warra waan hedduu yaadaa tureef gama kiyyaan dhiifama guddaa isin godheetiin jira. Naam. Kanaafuu inshallah baga gammaddan baga gammanne kana booda cimnee waloodhaan kaayyoon teenya hundinuu takka kana beekaa. Wal antummaa barbaada osoo hin taanetti mirga rabbiin uumamaan nuu kenne irratti abbaa taanee waan keenya irratti ofiif waan keenya irratti murtii barbaachisu fudhannee daangaa keenya qabeenya keenya ummata keenya lafa teenya kana hunda akka tiifannuuf waloodhaan harka wal qabannee tokkummaa cimsinee waliin haa deemnu dhaamsa kiyya. Eegumsa cimaa obboleeyyan keenyaaf akka illee godhamu irratti illee yaada. Uummanni kuni bahuun isaanii kaayyoon Oromoo hidharraa baatee miti. Kaayyoon Oromoo hidhaa jirti. Qabsoon Oromoo hidhaa jirti. Gaafiin Oromoo hidhaa jirti. Kanallee Rabbiin bilisa nu haa baasu. Hayyoota kana malee Oromoon hedduutu hidhaa keessa jira. Hayyoota hedduu kan nuti hin beenetu hidhaa keessa jira. Qabsaa'ota hedduu kan nuti hin beenetu hidhaa keessa jira. Kan bakka buuteen isaa nuti hin beene hedduutu jira. Saniifillee hadaraa Rabbii karadhaa. Bakka jirtanitti namu gammachuu teessan karaa Rabbiin jaalatuun dabarfadhaa. Sirbaa fi macha'iinsaan osoo hin taanetti Rabbiin khaleessaas jiru san arrallee Rabbii santutu hidharraa baase. Galata Rabbiif subhaanahu wa ta'aalaa galchuu hin dagatina. Karaa Rabbiin jaalatuun bifa safuu qabuun bifa adaba qabuun miira keessaa baatanii xiiqee keessaa baatanii haala Rabbiin jaalatuun miiraan yaaduu osoo hin taane aqliidhaan yaaddanii aqliidhaan Rabbii keessaniif galata galchitanii bitaa fi mirgaa keessan laalaa fulduraa fi duuba keessan laalaa isaan hidharraa bahuun Oromiyaan bilisa taate jechuudha miti. Ammallee diinni mana keessa nu jira. Ammallee diina hamaatu nu harkaa nu qaba. Gammachuu teessan bifa itti dabarfattanillee moggaa bitaa fi mirgaa keessan laallachaa fulduraa fi duuba keessan laallachaa waan dubbattan keessatti Rabbii sodaachaa qabsoo ummata keenya akka hin gufachiisnetti sirnaa fi adabaa fi safuu amantii eeggachaa galata Rabbiidhaaf haa galchinu. Akka miira keessa seennee miiraan dogoggora keessa akka hin boone aqliidhaan haa yaadnu. Tasgabbiin haa deemnu, bilchiinsaan haa deemnu, waloodhaan walii gallee waan nu hafe karoora harkaa qabnu kaayyoo teenya galmaan gahuudhaaf afaan tokkoon sagalee tokkoon galmaan haa geenyuun isinin ja'a. Galanni kan Rabbiiti subhaanahu wa ta'aalaa. Baga waliin gammanne turtii gaarii. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagaan jiraadhaa.